kabajamtoota hordoftoota YouTube keenya warri taatan guyyaa har'aa shubbisa godinaalee Oromiyaa lawaanuu onlaayiniidhaan shubbisa eegaluuf qophii hunda xumurree jirra. Isinis mana keessan teessanii onlaayiniidhaan shubbisa kana akka daawwattan asumaan isin affeeruu barbaanna. Shubbisa osoo seeniin hin dura qaama keenya kana maal gochuu qabna? Ispoortii hojjechuu qabna. Bakkuma jirtanitti warri mana keessan teessan jirtanii ispoortii hojjenna. Sochii ispoortii hojjenna. Ispoortii erga hojjisiifne booda gara shubbisaatti seennaa jechuudha. Gateettiin keenya kun jenna qaamni keenya gadhiisuu qaba. Mormi keenyis akka nun dhukkubne sirriitti morma keenya kana zoorsifnee hojii mormaa hojii akkasii waan qabuufi sirriitti dugda keenya kana zoorsifnee haala bareedaa ta'een ispoortii sirriitti qaama keenya kana akka ol gadhiisuuf sirriitti egaa ispoortii hojjennee gara qaamni keenya mana keessan teessanii hordoftoota Ebro YouTube shubbisa onlaayiniidhaan hojjechaa jirra waan ta'eef mana keessan teessanii nu faana hojjechuu dandeessu. Ispoortii erga akkanatti sirriitti bareechinee hojjenne booda gara shubbisaatti yeroo seennu hin dadhabnu jechuudha. Yeroo shubbisa hojjennu qaamni iddoon kun keessattuu warroonni daambelii ispoortii garaagaraa kuusaatti hojjetan nama qaba waan ta'eef qaamni keenya akka ofii keenya barbaannutti akka hojjennuuf sirriitti ispoortii erga hojjennee gara shubbisaatti seenna. Ayyee hordoftoota kabajamtoota keenya hundi keessan mana keessan teessanii YouTube keenya kan hordofaa jirtan nu faana onlaayinii karaa salphaa ta'e shubbisa barachuu dandeessu. Jalqaba ispoortii akkuma finneen gara shubbisaatti seenna. Shubbisa keenya rukuttaa godinaalee rukuttaa shawaati. Shawaa irraa eegallaa tuulama irraa eegallaa. Rukuttaan shawaa rukuttaalee 6 of keessaa qaba. Rukuttaaleen 6 1 2 3 4 5 jennee rukuttaalee 6 erga simbiraan geenye godinaalee Oromiyaa 12tti dabarree rukuttaalee hunda simbiraan geenye karaa salphaa ta'e shubbisa barachuu warri barbaadan YouTube keenya subscribe share comment gochuu hin dagatinaa. Waliif humna ajee amma immoo maal waliin ilaalla. Rukuttaa shawaa miila kamiin ka'aa jalqaba miila mirgaatiin kaanee bitaa miila mirgaa gara bitaatti yeroo hundaa waan jalqaba mirga bita ulee akkanatti qabanna mirga bita tokko lama teembosa tokko lama ulee akkatti qabanne tokko lama dhiironni yeroo akkanatti jettu kabajamtoota hordoftoota daawwatoo keenya shamarran immootu akkanatti harka isaanii duuba gaawanii tokko mirga mee amma immoo rukuttaa kana sirbaan yaalaallu amma gogiinsaan mirga bitaa arga jenne sirbaan immoo akkamitti wal faana teephoon isaa yeroo dabalaa deemu rukuttaan akkanatti dabalaa deemu mirga bitaa dubarra kanatti laa dubarri dhiiraaf dubarri kan hojjetamu jechuudha. Rukuttaa dhiichisaa isinitti agarsiifni jirra kabajamtoota daawwattoota keenya. Onlaayiniidhaan shubbisni keenya yoo isinitti tole comment share subscribe gochuun hin dagatinaa. Ebro YouTube nu faana ta'a. Yeroo hunda shubbisa karaa salphaa ta'e karaa onlaayiniitiin mana keessan teessanii akka shubbisa barattan salphaadhaan namoonni baay'ee shubbisa barachuun barbaada. Eessa manni shubbisaa hojjettan onlaayinii Ebro YouTube seentanii daataa birishan hin guunne shubbisa onlaayiniidhaan barachuu dandeessu. Rukuttaan dhiichisaa haala kanaan mana keessan teessanii mirga bitaa jettanii dubarris harka keessan mudhee gootanii hojjechuu hin dandeessu. Rukuttaan dhiichisaa shawaa kana fakkaataa kabajamtoota daawwattoota keenya
amma immoo rukuttaa isuma kana ta'e rukuttaa shawaa keessaa rukuttaa sarrisa leellaallaa raphisa leellaan isuma amma shawaa tokko lama jennee dhiichisa laallee kana variation keeroo fi giraafi keeroo giraafara jechuun keeroo yeroo jennu sochii yoo ta'u giraafiin immoo akkaataa dhaabbii keenya yookiin haala adda adda ta'een dhaabannee kan hojjennu ta'uu danda'a waan ta'eef haala sanii hojjechuu dandeenya. Mee amma immoo variation xuumnee sochii xuumnee haa hojjennu rukuttuma dhiichisaa kana jechuudha. Tokko lama sadii 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 mirga bitaa mirga tokko lama sadii tokko lama sadii variation yeroo itti goone jechuudha. Dubarri immoo yeroo kana akkamitti hojjetu warri jettanii warroonni dubartoota yaada nuu kennitaniif immoo mirga bitaa mirga tokko lama sadii tokko lama sadii tokko lama sadii miilli dubaraa akkanatti ga'a tokko lama sadii tokko lama sadii tokko lama sadii hayyee variation haala kana xumnee irraa rukuttaa dhiichisaa amma immoo variation biraa isinitti agarsiina variation sun akkami yoo jenne rukuttaa erga miilli keenya nuu dhufe dhiichisaa tokko mirga bitaa mirga sochi mirga bitaa mirga bitaa mirga bitaa mirga bitaa mirga bitaa mirga bitaa mirga bit dubarri immoo mirga bitaa mirga bitaa mirga bitaa amma haala kana variation xumnee shubbisaa godinaalee 12 hunda isin biraa ga'uuf qophii hunda xumurree jira Ebro YouTube faanataa hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya mana keessan teessanii shubbisni wallaaniidhaan akkam ni bareedamoo ni bushaa koomentii wanti nuu kennuu barbaadan koomentii nuu kennaa warri share godhaa subscribe gochuu hin dagatinaa kutaan tokkoffaa kanuma ilaallee jirra kutaa lamaffaa hanga walitti deebinutti nagaan tura.